وي كم نجا الحمد لله ما تطور فيا رامي يا أتكمل فيا والله ني أرتموها سوقنا تاسات بنات السندري نو سينار سياتي منا ماري ريته أملي ماري ما جاولت باقين جدي أستاذ ما أصوت أستاذني كم كيفي كم كودي بر من أجبك إيسان قاعدتي ما ركبت أتكيان جدي بر بوني يبرا جارسك يرى معلومة قدم كويس جارسك يرى أمرك فد أولين أكست جيفي نو صبروك أبدا بقى صبري no ibsa wanni tokko ani wallahi nin qoosa jechuusiif galee nin qoosa ani ustaaza akkasitti akki namaa kanallee beellee isaarrattu waa tokko inni waamee jechaa ola wallahi waamee qanaa jechaa ola ustaazni kun jechuudha yoo jaarti isaa post godhe waa'ee dhumaana na ilaallatu wayii jedhee barreessa garuu ani inni haq yaani wanti dhagaamu haa godhu ani immoo waa takkallee isaan jechuun barbaadu maaliif jenna kan kanaan dura uummanni jedhanii ni jiru sagaa jechuudha sukkarii garuu ani isaafillee deebii dhabee osoo hin taane ni jiraani inni erga kabaja isaa ofirratti hin beekne ani isa dhiisuu qaba sigalee isa jiralee deemuu qabu garuu ani ammallee taanaan ani ba'ee isaa arrabsaan jiru ba'ee isa qeeqaan jiru waa takka koomentiiyyuu kan hin kennu koomentii dhuma seeraatiin kennaaf malee amma achi jalatti maal jaa jirta boniyye koomentii isaa jalatti suman argaame suman eegaara maaliif na eegdaa ani barakkin jedhee anumatu onni cabde jedheeni anumatu onni cabe anumatu fayyisa ka mucayyoon maali onni cabe ishiin fayyisuun qabdu ko mucayyoon onni cabe fayyifte akka fayyifte argeetin jira miyyoon akka eessa argite viidiyoo dari oromoon teenya barra foon keessa waanuma argitan qofa amantu eessa argite amma onni isaa cabe achuma jira moo fayyeera moo ka jedhu eessa argite video daqiiqaa sekondi 60 madaalte jechuudha. No. Dhaggeeffadhu maallaqa kuma dhibbanaati yattu sanillee akka hijibatees dubbatee jira. Waa hedduun haasofnu jee. Ibsa waa hedduun haasofnu jedhe haasu yoo hijibatee immoo ani barreessiti yuun hin qaba. Maallaqa isaan qofa miti. Wallahi maallaqni kiyya kalliqaan irraa fudhatee iyyuu isa bira ni jira. Ani garuu kaleessa baraaniif inni yeroo gaarii dabarsinee jira. Ani har'a hammeenya isaa dubbachuun barbaadu yaani waa'eedhuma jaalala keenya waa'eedhuma uummata irratti ifatee qofan dubbadha malee wanna private jedhamu tokko ati amma isa kana sabbartee yoo hojii jiraatte rasii wayyu maalidhaati immoo hay fiqirii dare maal asii isuma jala hay inni haara fuudhis amma jaartii wajji rafaa jira halkan ni rafaa jaartii wajji ganama ni dhiqataa hin dhaqqabuu bar gisee kan viidiyoo waraaban jira ustaazni rafuutti hin jiru soorate ammas dha Alkan fotosti waktu gue ada juga berat merafut itu jadi ustaz ni selama ini. Mana berafut itu? Kami je lah ya, orang syurung makanan ni rafa jenan ustaz ni saya jadi rafi ini. Mali wani rafa mana bekara gue aja. Gafe nawat jinjir usan berdi zumain serakisan kot keras jalani bu. Takka sa bode saat ya cik era tergite ni bek ustaz energi. Bek. Nanti sih era kalau. Ay, du amma kami rafa bar rafuun hin taatu bar amma hujii qabaami halkan. Hojiin isaa online dha. Online dha. Hojiin taaptaabi daree hojiin duraan halaaqa silkiidhaan halaaqa yaa turte. Bar ati bar sitti boo'ee sitti maraatee si kadhatee siif mimmaayyaasee siif miidiyaa kana luka lamaan dhaabee siif huccuu darbee siif sheekotii arrabsee siif kafaree. Bar waan ni jooda wallahi waan ni jooda godhi diddee bar yeroo hedduun hin dubbadha kan hin jedhee dhiisu takka an ustaaza boochise hin beeku gaafa ummanni hundumtitti dula abbaa manaaf jedheetiin waan tokko post godha kara keessatti isa gorsa eenyu kafarsiise anatu kafarsiise ummata social media kafarsiise faraqaateeti warabbal kaba khirri hidhate ati nyaatu laalta qaaqallitiin akkatti dhungatti wallahi hoggasan buuniyyee osoo hin ta'e kamin jira jeetam anu ani waan takkanatti hin fakkaatu sitti dhagaame hin kijibin sitti dhagaame wallahi laazim wallahi kan rabbiin kun rabbiin alkan kana uume ragaa nattaaba waan takkanatti hin fakkaatu wallahi sumattuu hin dhagaame foonuu fi nyaanyaatti wallahi foonuu laa ilaaha illa waan an darbe yoo namni fudhate sii galee amala keenyaaf beeku waan ta'eef dhalaa fi dhiirtu waladdaa jechuun ani bar ani ustaazni kun waggaa tokkooliin turree jirra aga waggaa tokkooliin turre keessatti
waan iddoo walii obsidii waan iddoo sabarree garuu isalaalee bakka jireenya kiyyaaf akka nan barbaachisne akkaaniif inni waliin adeemuu hin dandeenye beekeetuman irraa isin barbaadu jedheenii kallas maaltu na gaabbisiisare. Duuba maal ammaan tana onnee isaa keessa anumaa jira guddiftee bara laa ilaaha illallah muhammad rasulullah. Ani bara ibsaa isiniin kuni wallahi daatillee hin beektu waa takka waa'ee dhumu social media ta'e. Onnee ta'e keessa seenoo ammaan. Laal kun na arrab sabar ilaamee ustaazi ummanni immoo nama rottaa godhan. Na arrab sabar ustaazi. Ustaaza kiyya irraallee baradhee jira waan deemu waa tokko jechuun hin bara. Wallahi irraa baradhee jira waa maal jedhaani. Booniyyee dhaggeeffadhu ati rakkoo guddoo qabda dhiisi ustaaza kana naas hin jee dhiisi irraa bu'i. Komantii isaa jala sin deemin. Ni deema komantii isaa jala hin afaan maal hin dee frienduma walitti qabnami. Bakka wanti dhufe akkamitti komantiin barreessu kun. Maal goota frienduma walitti qabdanii wanni isaa jala. Maal rakkatanii isin qoy jaarsa yeroo maaluma qabdanii. Jaarsa yeroo maaluma qabdanii. Wallahi booniyyee hin dabbara wallahi nazim hin dabbara bas dhiisi bakka. Wayne ummatuma kana. Habibi inni iyyuu na dhiisin jenne ati maaltu rakkisee qoon. No milyoon sun ni naafti mi amma yoo milyoon sun kaatee jalaa deemte hoo amma asirraa nuti. Maaliif deemti wallahi no. Wallahi nuti waan akkasiin qabnu waanti bana kara keessatti hin bareedin naasuuf na baraaniif ustaazni waliyyuu ilaa guyyaa koyyuu wal nu barsiisuudhaaf jedheetu keessummaan itti dhufee kazaan wanni ta'e beekta. Maal jee wal isin barsiisuu deemu? Ani bar miskiina beekwani wallahi jireenya isaa waa takka diiguuf illee ta'e waa takka illee gochuudhaaf ani wallahi numa. Arabooniyyee bakka dhiisi jara kana amma naafsi wal janaa dhiisi bakka jara kana irraanfadhu. Ibsa uffanni ishiin uffattee jirtu kun uffata kiyya lingara karilla uffata kiyya. Afaan bani naashi ummanni sifaami wallahi uffata kiyya laatu. Eessatti uffata keeti? Wallahi ani kan ijoolleen naa bitanii isa bira naa teechisan wallahi. Ani bar waan hedduun dubbadhu giddiin akkana dubbadhu maaliif na taasistu qoy. Intee lachin uffanni kiyyaa. Booniyyee. Yaa uffanni ishiin uffatte wallahi. Duuba ijoolleen si bitanii ishii bira si sheekha bira ustaaza bira si kaan ati duuba wayii dheeyxee fudhatteere ati itti boolte. Maali anaaf jiran bar inni abbaa isoo jira itti yaani meebii walitti fufna jedheetan immoo walitti fufnaa qofa sun taane kun immoo maaliif bilbila. San qofa sun taane maalidha nama surprise na godhan beekta. Ustaaza argee jiru tokkotu uffata kana inni ceeyyoon riyaatti takka bittee ustaaza sanitti kennite ustaaza bira geessite surprise ishii gochuu barbaade jettee achi geeffame. Wallahi waa'ee ustaaza kana dhuftanii afaaniin baniina okkeen irratti ani yoo barbaadde amma ambuditti jeetan si arrabse dhageesse miira keessa seenee hoggaa ati asiliifaa bira dheeyxee ammallee wanni isaa keessa kaabuttaa wajjin teesse qoomina. Inni isaa keessa jira jedhe malee inni dhufee onnee kiyya keessa jirti jedhee jira anatu dubbate isaa atillee onnee ta'e keessa inni jira haqeemi. Wallahi hin jiru onnee kiyya wallahi hin jiru. Hin kakatin wallahi hin kakatin osoo laa dhageeffadhu hin kakatin osoo jiraatu baate sa'aatii 24 komantii jala sin deemtu waa'ee isaa kana yaadu ture. Amma sa'aatii 24 miti ani darbee komantii kennaaf maal inni post yeroo godhu yeroo natti dhufu maal ustaaza kiyyallee dhaqanii inni turre har'a wal dhiisne. Amma guruppii isaa keessa ni jirta ta quraana. Ni jira aadimiin iyyuu narra jira shisitti nima. Maal gootaree machi keessa? Ani barachi keessa ni jiru ani yeroon barbaadeen dhaqa yeroon barbaadeen dhiisa inni immoo ol naa baasa jira bari yoon achi deemi bar jechuudha ijaan qabu bara ol naa baasa na biratti jira bar ustaazni. Ol naa baasa akkam? Na biraa keessu jedha lakkoofsa lamarra inni tokko irra ta'a. Egaa fuudhin dura malee egaa ammaa miti gaa dhaabin irraa. Amma dhengada. Aboo booniyyee maqaa nama hin balleessin. Sorry. Wallahi gaafa iidaa dhaqe deemi laa yeroo naan achi dhaqu jechuudha barataa 30 waan ta'e jira ture ani fi immoo yeroo isaa jira qabdu barataa 100 waan ta'e galanii jechuudha ani kijibu maal godhii galan 100 fa'iin ay achillee inaasuuf nafaanii fi ajandaa barbaada uummanni ay booniyyee ama milyoon sun ni naafti waan ta'eef hafi jala. Maaltu ishii naafsisi habbee kwaan jireenya isaanii kara keessatti hin deemee isa jeeqaan jiru maal jechuudha yaani. No miidhuu marrattuu hin baanu. Wanni ati miidiyaa irratti haasoftu bira ni ga'a. Bira ni ga'a waan ta'eef. Nama ani godhee ani bari waan godheen qabu wayi ustaazni
qoy aan jechuudha waan ani ustaazni waliin haasofnu gadi baasan jira ani fi garuu yeroo hunda waliin haasofnu walii barreessina oolmaa keenya wal gaafan garuu gadi baasan jira icciitiif kan isaa gadi baasutti jiraan ani nama akkasii miti maal hojii haasoftan amma gaa amma dhumate mina gabbaatu waan barbaadee waliin haasofnu Araboon ije baqa katti yoo jaalatu taate dammoo gandummaa maarra na nyata maal qaban gandummaa ana yoon jaaladhe yoon maaludha kan ta'e boonjii tan inni warri arargee ko maal miqoy ana arargeen jaaladhu warra beeto ana arargeen jaaladhu ana ii keessan ustaaza kana takka injini no ustaaza arke jira amma jira arke jira la wallahi sinitaafu maal serkeer ustaazi ammallee arke jira ba sinitaafu قلدي أما أنت بلتشال كوبا قالك عوا عوا بونجين استاذ تندين أنغرو قمان عباسا أنا أجت أستاذ بوشي في تسنسي بوشي سونو لوكوه فكري سكبسيسه لوكان سنجا لوكا akan sejarah itu setiap macam tu remi, ama asal beten tak kita sih nam bawa sambut dan akat zalala mana masalah bocun sugoda. Argini apa? Akame? Argini rakan aku custu jadi ber. Ega, ni beta mira buat ati berak ustazati buk. Ati buat ati le tapi ikoshi entina wani kabda. Ibsati arada fakati garu ya arada entina. Gowamu. Ya arada munyenek. Amma no berarti sen mana kusaf sente. Baris ani uga jiru sitti baris sayara da monyattu ne roto koto kuchu arada. Mali beta ani yara da monyi mita wani martina afgalti yon jara nelle tari mira ke safana min sigalche wan kana batabat ura fu khadim tu dem jette ha dabatu jetin video sa sira warabe ini lamma famu ogonam ni mana na fe masota sentes ani sentes wai sana ngaftina jembe ka daftanne mali fa sawa ulum barbajise demo jarti tokko fada waliitanii waliine barsi hawlin jettanii posting goone bo'a si khudaafu bar arsa la fem jer ayni si ke jedhe dhageesserta ana falal riyat ya haram ana falal jedhe mali si ke ra dhageesse gurra kitin dhageesse ega amboniye hi khe anaf harami riyat ya halal jechu machu warra argeeti ka riyani sarat gedam tire warra argeeti halal jechu ani Hatin ufalale ya nambiya hikamte jirtar hikamte luga hikamte jirta sabbari ati ana qabdam irrakatin ishi ana qabda rakatini no simbana malud fikri wajje galla mantana disi gaboni ki fikri akami fikri kamire fikri janala ati guma khenya numas nyatu qaba ashiti mata te ko engu sudat sani dirashiti Allah maga orge burmadafi amma ta ashiti khasabe ga amra gefat akana tare fikri gallu yemen fikri malo damo jalala nafs ansi fudun jer ni bosa mal wan tef min boan na argachu bosa mal wan tef sergachu dabwan እንደኔ ነሲ ati mal wan tatef ጽድት ያልኩኝ ሴት ነኝ ina machalisi kana boda dage fadu mamma bayan hasotte sindison yo hasotte ibsan charsaqiya jaraleqiya jeti hasera kon qawsi fayya akasin jalan ustazan ustaz ni barake jere barib sama anti kali ustaz sanni gutta najalan tukina najalan bochi sina najala kana baka gafa san je male amma so gafa ne tuma chafa da bamsi sajar no wannan kisira wanjir inni najala kana gorena kasin gorena jere jira kana amma ti simbana ali sabot amma da gefa duga amma ta sa tadis ta kali sa na kali sa san yo inni akane jo san godu tate jalale ti yanin gollo le beita na arsite jirti jalale ne mo wallahi rabbi eddu ta kana arsite na ratina majana jante kana bar yamun arada na kusbu ko ay algaba oswat jirto so lubun jirto ira bran rajna na rajna jante
دو إبسا كان يمكن كان تقول تجينا جنتي أنا ما أدري جلتا أتأمل أن جلتهم